Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo hadda qabadde isinii deebi'ee tanaan durallee baay'ee isinii hojjedhee jira. Gaafii keessan irratti hundaa'ee kan na gaafattan isinii deebisee akkasuma immoo tuyyuu koomentiidhaan kan na gaafattan rippilii baay'een isinii deebisaa ture. Garuu dhagahiinsa dhabuun keessattuu wantoota biyya arabaa kana wal qabatee rakkoo yeroo ani gadhiisu isin hiriyoota keessanii sheer gochuu dhabuun kanarra nama buusaa jechuu barbaadetti keessattuu Beerut keessatti waa'ee dolaaraa waliin wal qabatee jechuudha. Dolaarri hin jiru jedhanii warri alfaa yookaan immoo tuyyuu birrii asii gara isinii kennan irraan fudhatinaa isiniin jedheen ture. Akkasuma immoo tuyyuu dolaarri dhibbumaan dhibbatti yoo kan badu ta'e hin hojjetinaati gara biyyaatti nu deebisaa jedhaanii isaan baankiidhaan ni qabanii baasanii isinii kennuun dirqama isaaniiti. Natsaa hin hojjettan isiniin jedheen ture. Viidiyoo kana isinis baay'ee na gaggaafatta waan ta'eef yeroo lama sadi waa'ee kanaallee haasa'e jechuudha. Kanaaf ammallee ammoo tuyyuu isin hiriyoota keessaniif sheer hin gootanii dhuguman isiniin jedha osoo sheer gootanii akkuma wal beeytaniin osoo hin taane fakkeenyaaf Facebook irratti immoo irratti WhatsApp irratti hunda guruppii keessa jirtan irratti kan sheer gootan ta'e nama tokkoyyuu hin mudatu jechuudha. Mudannoon kuni mi'attiin as obboleettiin ta'e jechuudha. As Beerutti kana keessa waggaa afur hojjettee galuu fi birrii 5 bira qabdu jechuudha. Yeroo kana yeroo ishiin galuuf kaatutti dolaarri hin jiru birrii asii kenninedha. Ishiinis ishii jettee irraa fudhattee yeroo irraa fudhattu birrii asii kana alfaa jechuudha 5,000 irraa fudhatte. 5,000 dolaara meeqa akka ta'u hasaabame annuguman isiniin jedha. 10,000 birrii asii 10,000tu dolaara 5 ta'a. 5,000 ammoo meeqa ta'a? 100 yoo ta'e yookaan 200 waan ta'uun se'u akkasitti gowwoomsaniitti birrii osoo sanumaanuu wal qixxeessanii kennanii fi achittis bu'aa hin qabdu. Mi'attiin ifaaja ishii gajii 4 akkasitti dhabde jechuudha. Sila hin beeknuuf jechuudha. Namni dhuguma namni tokko hin beeku dhiisuu danda'a. Garuu birriin as keessaa tun hoomata akka faayidaa hin qabdu akkuma teenya kan Itoophiyaatti san jedhee isinii dubbadheen ture jechuudha. Akkasitti gowwoomsaniit birrii asii tana kunuun 5,000 kennanii fi 5,000 homaa miti dolaarattuu yoo hasaaba meeqa akka taatu sunu hasaabati. Hagana birrii asii tana miliyoona yoo kennaniif ishiidha hoomata akka bu'aa hin qabdu. Ammallee gowwoomtanii birrii asii irraan fudhatinaa. Ani kan irraa fudhattanillee yoo ta'e asitti kan wayin bitattaniin alatti asii fudhattanii Itoophiyaatti galuu hin yaadinaa jedhee irra deddeebi'ee dhugumatti irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Ammallee viidiyoo gabaabduutan hiriyoota keessan hundaafuu sheer godha. Maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Lammiif yaaduun gaariidha. Ani kan ji'a 4 dhiisitti kan guyyaa tokko ifaaja keessan kan guyyaa tokko akka dhabdan hin barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf viidiyoo tan hundaafuu sheer godha. Ammallee irra deddeebi'ee waan isinitti himu birrii asii irraa hin fudhatina. Gowwoomtanii irraa hin fudhatina. 5,000 miti ishiin kan ji'a 5 kan ji'a 4 5,000 kennitee fi isin ammoo tuyyuu hasaaba dolaarattu meeqa ta'u osoo kan ta'u ta'e iyyuu miliyoona 10 iyyuu irraa fudhattanii yoo galtan homaa isin hin godhu hin gowwoominaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Viidiyoo tana hundaafuu sheer